birmaduu waaqayyoof garboota ta'anitti akka warra birmaduu waaqayyoof garboota ta'anitti jiraadha. Garuu birmadummaan keessan kan ittiin hamaa hojjettanii dhoksitan hin ta'in. Dhageessuu kana. Birmadummaa arganne jettanii bilisummaadha Kiristoostu birmaduu nu baase jettanii waanuma barbaadan gochuuf mirga hin qabdan jechuusaati. Gaaraantii miti jechuusaati. Gaaraantiin keenya ayyaana isa nuti ittiin fayyinedha. Hundi keenya kana waliin qooddan. Warri Kiristoositti amane hundumtuu ayyaana waaqayyootiin karaa amantii akka fayye ni beeka. Ayyaana waaqayyootiin karaa amantii fayyuun garuu akka fedhan sana ta'uudhaaf ayyaana sanaan immoo waan barbaadan hojjechuudhaaf gaaraantii yookiin wabii miti akka macaafni nutti himutti. Dhalooti warri sadaffaanii waldaa keessa warreen jiran warreen muraasa waanjoo ulfaataa sanarraa furamuu isaanii hubatanii waanjoof ba'aa salphaa Kiristoos isaanitti kenne sana baachaa warra jiran warri birmaduu bahan isaan kanadha. Warra sadaffaadha kun warri jalqabaa ba'aa Kiristoos isaanirraa fuudhe waanjoo Kiristoos irraa caccabse warra hubachuu dadhabuurraa kan ka'e ofuma isaanii ba'aa warra ofitti fidan ba'aa warra baatanii jiraatan ba'aan otoo irra hin jiraatin warra ba'aa baatan akka warra mana hidhaa jechuudha. Hidhamanii waan jiraniif manni banaadhaa garuu gadi yaa'uu warra hin dandeenye jechuudha. Warri lammaffaa immoo ba'aa guddaan waanjoo guddaan akka isaan irraa fuudhame beeku malee ba'aa xiqqoon itti gaafatamummaan akka itti kenname warra hin beekne jechuudha. Warra wallaalan yookiin warra hubachuu dhiisan. Warri sadaffaan kun immoo warra waanjoo ulfaataa sanarraa furamuu isaanii hubatanii Kiristoos waanjoo irraa caccabsuu isaa hubatanii garuu waanjoof ba'aa salphaa akka isaanitti kenname beekanii warra baachaa jiran. Isaan kun warra birmaduu bahan isaan kun. Isaan kun sabaakii kakuu moofaa namaan jedhu. Dhaggeeffadhaa. A Bible is not out of discipline. Qajeelfamaan ala hin jiru, macaafni hin jiru. Yesuus Kiristoos qajeelfamaan ala miti. Waaqayyo qajeelfama isa ittiin nuti adeemsisnu, isa ittiin nuti adeemnu, isa ittiin tajaajilamnu jalqaba kan bu'uuresse Waaqayyo. Kanaaf jarri kuni ijoollee ilmaan amantiiti, warra amantii, gootota amantii. Ilmaan kakuu nyaatan jechuudha. Ilmaan kakuu bira gahuuf adeemsa isaanitti fudhatu keessatti iyyan yoo ta'in ilmaan dubbii kakuu kakatamee fi raawwii kakuu jidduutti du'an yoo ta'in ilmaan kakuu nyaatan yeroo eeggatan ba'aa isaan irraa eegamu baatanii. Haa ta'u malee bara kana isaan kun garaan isaanii baay'ee warra mooga'edha yeroo laaltan waldaa kiristaanaa keessatti. Baay'ee muraasas isaan kun warra garaan isaanii raafamedha baay'ee yoo laaltan. Isaan kun warra hiikomti birmadummaayyuu bitaachatti galaa dhufedha bara kana. Isaan kun gariin isaanii dubbachuurra har'a waldaa kiristaanaa keessatti cal jechuurra filataniiru. Fuuldura taa'urra duuba taa'uu filataniiru. Tajaajiluullee dhiisanii achi fagaatanii kan jiran baay'een isaanii jiru. Baay'een isaanii jiru. Yeroo darbe yeroonni tajaajilu fakkeenya tokko kaaseen ture. Arras nan yaadadha waa'ee fakkeenya sanaa. Nama guddaa an jaalladhe tokkotu guyyaama gaafuma jalqaba bare duraan hin beeku gaafuma wal barru sana nama wangeelaaf gatii guddaa kaffalan akka ta'an natti haasa'an yeroo gabaabduu keessatti. Garuu ani isaaniin hin beeku magaala tokko keessa jiraanne. Isaaniin hin beeku maqaa isaanii hin dhaga'u badaa isaanii hin dhaga'u namoota fuulduratti hiriira warra wangeela jedhaman kanaatti isaanii hin argu. Taadaa gatii guddaa kaffaltanii amma eessa dhaqxani reesinii maaliif maqaa keessanii hin dhaga'u ani eessa jirtu jedheen gaafadhe namicha sana. Isaan akkas jedhanii naa deebisan amma yeroo dubbachuu koo miti naan jedhan. Yeroo ani dubbadhe darbe ture dadarbe. Amma yeroo callisuu kooti kanaaf hin argamuu dhabee naan jedhan. Baay'een gadda kana. Irraanfachuu hin danda'u jecha kana. Namni kun amma gara gooftaa deemaniiru ani garuu kana hin irraanfadhu. Maaliif akkas jedhanii? Waan dubbadhu baay'ee otoo hin qabu akkatti dubbadhu hin qabu. Qajeelfaman himu baay'ee otoo hin qabu dubbii dhugaan mataa koo keessa hedduun otoo jiru abbaattan himuu hin qabu.
Bakka kanaaf dubbachuurra callisuun filadhe ani gartuu warra callisaniiti naan jedhu. Haa ta'u malee isaan kun jabaachuun isaan irra jira. Isaan akkasii kun warra gonfoo jireenyaaf warra kaadhimamanii warra birmaduuti waan ta'eef. Warra qajeelfama Kiristoos ba'aa Kiristoos yookiin itti gaafatamummaa Kiristoos itti kenne erga fayyanii baatanii hojiitti warra jiran waan ta'eef isaan kun jireenyaaf warra kaadhimamanidha. Isaan kun warra abdii qabanidha. Isaan kun biyya lafaa ishee haaraatti ilmi namaa ulfina isaatiin teessoorra yommuu taa'u teessota 12 irra taa'anii gosa Israa'el 12 irratti warra firdii kennuuf jiranidha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 19 lakkoofsa 28. Isaan kun boquu buusuun qaban. Isin dhaloota akkasiiti yoo taatan, isin saba akkasii yoo taatan, tajaajila akkasii yoo taatan, abdii keessan hin kutatina. Ol jedhaa gonfoo jireenyaaf kaadhimamtaniitti. Dhaloonni ba'aa Kiristoos isinirraa fuudhe bartanii, ba'aa isin isinitti kennes beektanii, ba'aa sana baachaa jirtan, itti gaafatamummaa sana bahaa jirtan, isin abdii kuttoo hin ta'in gonfoo jireenyaaf warra kaadhimamtan waan taataniif boquu wal qabadhaa isin. Duuban taa'inaa fuulduratti as ba'aa isin bara kana isintu waamama. As bahaa bara kana bara callisuu miti bara dubbachuuti warra kanaaf. Isaan kun lafarratti dachaa dhibba gara dhumaatti immoo jireenya bara baraa warra argatanidha. Isaan kun haa gammadani malee hin gaddiin. Haalelooyaa. Kanaaf firoota koo waanjoof ba'aa ulfaatan akka nurraa bu'e beekne ofii keenyas ofirra kaa'uu dhiifne akka nama waanjoo fi ba'aan ittiin jirree ta'uu dhiifne waanjoof ba'aa salphaan inni Kiristoos nutti kenne akka nurra jiru akka itti gaafatamummaan nurra jiru qalbeeffanne warra hojjennu ta'uun nurra jira. Birmadummaa isa dhugaatti jiraachuu shaakaluun nurra jira. Birmadummaa inni dhugaan egaa isa kamidha? Maaliin beekama egaa birmadummaa dhugaan kun? Birmadummaa dhugaa inni Kiristoos keessan nu kaa'e kun maaliin beekama egaa? Inni Kiristoos itti nu waamee walitti qabee carraa sana nu laatu kun maaliin beekama egaa birmadummaan kun? Birmadummaan akkasii kun jalqaba kan inni beekamu itti gaafatamummaadhaanidha. Responsibilityidhaanidha. Accountabilityidhaanidha. Bilchinaanidha. Maturity. Bilchinaanidha kan inni beekamu. Beekumsaanidha. Ogummaatiinidha. Karaakterii cimaadhaanidha. Malee akkuma dingataa akkuma barbaadan wayii ta'uudhaan miti. Waaqayyo nu haa gargaaru. Egaa Kiristoos ba'aa ulfaataa kana nurraa kaase ba'aa salphaa waanjoo salphaa nutti kennuu barbaade. Ba'aan salphaan Yesuus nutti kenne kun immoo isa kamidha? Mee isa kamidha? Waan tokko laalla. Ba'ichi isa kami? Itti gaafatamummichi isa kami? Wanti bilchina barbaadu sun isa kami? Wanti beekumsa barbaadu sun isa kami? Wanti ogummaa barbaadu, amala barbaadu sun isa kami? Wanti akeekannaa barbaadu inni Yesuus akka nuti baannuuf nutti kenne suni wanjichi isa kami? Tokko Kiristoos duukaa bu'uuf isarraa baruudha. Duukaa bu'uuf irraa baruu. Namni erga Kiristoositti amanee kan isarraa eegamu maaloodha? Erga ba'aa ulfaataa sana ofirraa cabsee wanta Kiristoos isa waame sanatti edda bahee, ifatti edda bahee isa duukaa bu'uu, waan inni jedhee dhaga'u, isarraa barachuu, waan inni barbaadu hojjechuudha. Kanaaf dhagaa jaroota akkasii warra garasaa dhufan kanaan akkas jedhee isaanitti dubbate gaaf tokko Wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 24 irratti. Ergasii jedha bartoota isaatiin namni tokkollee na duukaa bu'uu yoo barbaade warruma dura waamicha godhee fi ofitti waameenidha. Warra Maatiyos 11:28 irratti waame sanaan warra dhufanii ba'aan irraa caccabee waanjoon irraa caccabee bilisa bahanii warra garasaa dhufan kanaan akkas jedhe. Nafaana bu'uu namni barbaadu isin keessaa yoo jiraate waa'ee ofiisaa dhiisee fannoosaa isa kam isa naaf jedhee baatu ofirra kaa'ate na duukaa haa bu'u. Baay'ee ulfaata. Waa'ee ofiisaa dhiisee fannoosaa isa naaf jedhee baatu sana ofirra kaa'ate ana duukaa haa bu'u. Fannoosaa ofirra kaawwate yeroo jedhu kana namoonni masqalii kana dirate kan jedhan isaanitti fakkaate masqalii kan diratan jiru obboloonni keenya. Inni garuu akkas hin jedhu masqalii sana dirattanii bareechitanii qalamitti dibdanii midhaa fannoo sana liqimsitaniidha kan jedhu yoo jedhellee. Fannoon sun isin keessa lixee baattanii ofii keessatti itti gaafatamummaa baattanii sammuu keessan keessa lixee mormarra rarra'ee otoo hin taane sammuu keessa rarra'ee lapheetti gallixee zen yeroo sana duukaa buutuutti hin jedhu. Kun qajeelfama Yesuus bartoota isaatti qofaa hime otoo hin ta'in
qajeelfama Yesuus duukaa buutota isaa hundumaaf lafa kaa'e. Anaaf isin hundumaaf. Tarii namni gara gooftaa ganaa dhufu yoo jiraate illee qajeelfamni kun siifis hin hojjeta jechuudha. Yesuus duukaa bu'uu yoo barbaanne waa'ee ofii dhiisuu, fannoo ofirra kaa'achuu, isa duukaa bu'uu 3 ways. Kanaan ala hin jiru. Waamichi kanaan ala, tajaajilli kanaan ala, raajummaan, ergamummaan kanaan ala, ergaan kanaan alaas hin jiru. Barsiisni kanaan ala, barachuun kanaan alaas hin jiru. Na duukaa bu'uu namni barbaadu fannoosaa waa'ee ofiisaa dhiisee fannoosaa ofirra kaa'u. Wanti bartuu Kiristoos irraa eegamu tokkoof tokko jechuudha. Innis waan hundumaa caalaa isa wajjin deeman kana jaalachuudha. Namni immoo waanuma jaallatuuf hojjeta, waan jaallatamuuf ergama waan ta'eef. Kanaaf dabalee maal jedha Luqaas boqonnaa 14 irratti. Amma immoo namoonni lakkoofsa hin qabne isa wajjin otoo adeemanii Yesuus gara isaaniitti garagalee namni gara koo dhufu abbaa isaatiif haadha isaa, haadha manaa isaaf ijoollee isaa, ofii isaa ana caalaatti kan jaallatu bartuu koo ta'uu hin danda'u. Fannoo isaa anaaf jedhee baate na duukaa kan hin buune bartuu koo ta'uu hin danda'u. Ana caalaa kan biraa kan jaallatu jechuudha. Walumaa galatti iddoo anaaf qabu caalaa kan biraaf iddoo kan qabu. Mana isaa keessatti namni tokkoffaansaa ana hin taane. Laphee isaa keessatti namni tokkoffaansaa ana hin taane. Bartuu koo ta'uu hin danda'u inni akkasii jedhama. Yesuus waliin deemuu fi bartuu isaa ta'uun waan garaa garaa lama waan ta'eef isaanitti dubbate. Baay'eetu faana yaa'a ture guyyaa sana. Sababii adda addaaf faana yaa'uu danda'a namni. Sababii adda addaaf duukaa bu'uu danda'a, faana deemuu danda'a. Garuu bartuu isaa ta'uuf duukaa deemuun garaa gara. Namni sababii nyaataaf haa ta'u, dhugaatiidhaaf haa ta'u, foonitti dhukkubatti fayyuuf haa ta'u, waan barbaade wayii argachuuf haa ta'u, fedhasaa guuttachuuf haa ta'u, sababii wayiif Kiristoosii wajjiniin deemuu danda'a. Erganni dubbii kana dubbateeyyuu namooti lakkoofsa hin qabne gara duubaatti dacha'aniiru. Almost warra bartoota irraan alaa hundumtuu nyaara waan guure fakkaata. Isaanumattuu galagalee isinumti mataan keessanuu deemtu moo nafaanatti fuftu ittiin jedhee ture. Isinumtuu deemtu moo nafaanatti fuftu ittiin jedhee ture. Eessadha jedhee namni afurri qulqulluun itti mul'ise Phexros malee. Kanaaf egaa jarreen akkasii waanjoon raayii kamuu isaanii malee waanjoon kan biraa akka isaan irra kaa'amee jiru hin hubatan jechuudha. Ba'aan isaan irraa bu'uusaa malee ba'aan isaan itti kennamuusaa hin qalbeeffatanii dhaloonni akkasiisu. Isaan kanaaf manni Waaqayyoo yoo xuraa'e yoo dhiise, hojiin mana Waaqayyoo keessa yoo jiraate, yoo itti fufe, yoo dhaabate, dhimmi waldaa kiristaanaa, dhimmi qulqullummaa waldaa kiristaanaa keessa, dhimmi tajaajiltootaa, dhimmi saba Waaqayyoo minim isaaniif keessummaadha. Wanti tokko isaan hin ajaa'ibu. Maaliif jennaan takka bayyaniiru bakka kan isaanii. Warra gara boollaatti adeemaa jiraniif namoota har'a addunyaarraa biliyeena 3 ol ta'an warra gara boollaatti otoo waa'ee Kiristoos gurraan hin dhagayin yaa'aa jiran kanaaf homaa isaan hin garramu. Buddeena nyaataniif malee buddeena hojjettoonni Waaqayyoo nyaataniif isaan hin dhibu. Dhimmi waldaa kiristaanaa dhimma isaanii miti jarri kun ofitti oole. Fayyuu malee itti gaafatamummaan akka itti kenname warri hin beekne jechuudha. Fayyuu malee sanaan ala Kiristoos waan irraa barbaadu tokko warri hin hubanne jechuudha. Warri kun maalin jedha isaan kanaan dilbii beektu dilbii taa'e dilbii eenyuuf taa'e dilbii dana'oof taa'e jechuudha. Ayibballuuma koo dilbiin hin nyaatamu yoo ta'e kan dana'ooti. Baay'een keenya tajaajila waldaa kiristaanaarraa hojii waldaa kiristaanaarraa ofii keenya eegganna hin feenu bakka wangeela kana keessatti adeemuu dubbii keenya dhimma waldaa kiristaanaa keessa nuu ta'uu dida maaltu naga ishee xaxaa kana keessa galla jenna. Brother hin hojjennu yoo ta'e hinuma nyaanna hin hojjennu yoo ta'e dilbii maalii kaayamna nuti? Dubbii Kiristoos dubbachuuf daffaruu hin dandeessu ta'e afaan keessa haqachuu hin dandeessu ta'e isa kam dandeessa? Dubbii Kiristoos dubbachuun nutti kennameera. Waaqayyo nu gargaara. Kanaafuu akka barbaadanitti gara barbaadan dhaquuf sosocho'u warra akkasii jireenya gadhiisii warri jiraatanis warreen akkasii jechuudha warra hubachuu didan. Phaawulos egaa isaan kanneen warra sammuun isaanii dukkaneeffame warra mata jabeeyyii jedhee yeroo inni isaan waamu hin argina Efesoon boqonnaa 4 irratti. Sammuun isaanii dukkaneeffameera isaan kuni sababii Waaqayyoon hin barbaanneef sababii mata jabina isaaniif jireenya isa Waaqayyo kennu keessaati gadi baafamanii isaan of qabuu dadhabanii jireenya gadhiisitti of kennaniiru jedha. Wanta nama xurees hundumaa hojjetu jedha.
hin gaasin jedhani jedha. Isin garuu Kiristoosin akka kanaatti hin barre jedha. Waaqayyo nu gargaaru. Bartuun Yesuus garuu waan duukaa bu'uuf beeka. Waan Kiristoos duukaa bu'uuf beeka. Waan Yesuus hojjechuuf gara biyya lafaa kanaa dhufee fi waan inni hojjetee adeeme ammoo imaanaa akka inni hojjetuuf itti kennamellee beeka sana hojjeta. Imaanaa Kiristoos nutti kennee deeme waan tokkoof tokko namoota kiyyoo Kiristoosiin qabuudhaan gara mootummaa Kiristoositti galchuu kanumadha. Karaa tokkos karaa biraas hojjechuu dandeenya hojicha. Karaa adda addaa hojjechuu dandeenya hojicha. Garuu tokkoof tokko galmisaa. Galmisaa tokkoof tokko. Innis kiyyoo Kiristoosiin namoota qabuudhaan gara mootummaa isaatti fiduu. Bartuun Yesuus wanta narraa bartan jedha. Wanta narraa fudhattan. Wanta narraa dhageessan. Otoon hojjedhuu waan argitan. Isinis akkasuma godhaa jedhe. Kanaafidha warra Filiphisiyoosiin. Waaqayyo inni nagaa kennu isin wajjiniin ta'a jedhe jechuudha. Waan narraa dhageessan, waan narraa bartan muuxannoo koo, waan narraa fudhattan barsiisa koo, waan narraa dhageessan, otoon hojjedhuu waan argitan gocha. Isinis akkasuma godhaa. Waaqayyo inni nagaa kennu isinii wajjin ta'a. Inni lammaffaan hojiin itti nu waame Kiristoos. Ba'aan Kiristoos nutti kenne. Waanjoon Kiristoos nutti kenne inni lammaffaan. Isa wajjin hojjechuu.